Simii Dashuun jedhama. Akkuma beekamu pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walgalaati. Egaa ayyaana sababeeffachuudhaan ayyaanni bara kanaa ayyaana tasgabbaa fi ayyaana hunda walqixa gammachiisee hundaa mana hundaatu guuteetu hunduu akka fayyadamanii walqixa nyaatanii hunduu gammadanii quufanii akka darbaniif ayyaana gaarii akka fakkeessatanii godhatanii akka darbaniif waan hunda qophaa'ina keenya hunda isaatiyyuu qophoofneti qophoofnu ka qo'annoof qorannoo gaggeessineeti gabaa irratti qo'annoof qorannoo gaggeessineeti sanii wal qabatee ka dhiyeessiin akkuma agartan lukkuun killeen akkasumas hoolaa re'ee sangaa waan barbaachisu dhadhaan aybiin akkasumas qocoon wanna mana keessatti barbaachisa jedhamu hunda isaatiyyuu gatii madaalawaadhaan iddoo filatamaa ta'e irratti dhiyeessinee jirra. Haala kanaatiin innaa dhiyeessinu ka nuu fi warreen daldaaltota dhuunfaa jidduutti garaagarummaa bal'aatu jiraata. Magaalaa Finfinnee keessatti hojjaa bal'inaan kan hojjechaa jirru caalmaa isaati irratti haala kanaatiin gabaa jiddu galeessa kana tasgabbeessuun qala'iinsa jalaa saba baraaruun kan waloo keenya yoo ta'e bulchiisni gaariinis nageenyis hin dhufa jechaadha. Akkasumas immoo mana nama tokko isaati irrattis gammachuun fi guutamuun dhuumama jechaadha. Kan manni nama tokko guute kan jedhamu ayyaana waggaa walqixa kabajeeffachuu danda'edha jennee waan qoranneef gatii madaalaadhaan hunda akka madaalutti hiyyeessas giddugaleessas dureessas akka madaalutti jennee galchinee jirra jechaadha. Haala kanaan sirriitti qophoofnee kan gabaarra oolchinee jirru jechaadha. Miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa harka 100 keessaa parsantii 75 ol ijoollee qotee bulaatii fi akkasumas qotee bulaadha. Qotee bulaa fi horsiisee bultoota labsii 985 muraa 2009 ijaaramaa fi hundeeffama waldaalee hojii gamtaa sadarkaadhaan jiran jechuun aanaa godina naannoo yookaan magaala irratti akkasumas immoo naannoo irra darbanii federaala irratti ijaaramuudhaaf immoo amma immoo hanqate naannoo lamarraa walitti dhufee ijaaramuu qaba jedha seerichi labsii kana keessatti akkuma teechisetti nus haaluma kanaatiin Finfinnee fi Oromiyaa irraa walitti dhufneeti kan sadarkaa federaalaatti hundeessine yeroo ammaa kanatti garuu naannolee 12 magaalaa biyyattii Itoophiyaa keessa jirtu hunda keessattuu caffeen ni socho'aa jira jechaadha ni argamna. Kanaaf wanni inni dhiyeessinu hundi isaatiyyuu bararraa baratti fooyya'aa oomisha keenya fi oomishtummaa keenya dabalaa miseensota keenya sirriitti leenjisaa haala nageenya keenya mirkaneeffachaa miseensota keenyas miti miseensas qotee bulootas hojjettoota hunda isaaniitiyyuu leenjifachaa hojiitti galchaa sanyii filatamaa dhiyeessuufidhaan akkasumas xaa'oo dhiyeessuufidhaan farra aramaa dhiyeessuufidhaan yoo oomisha keenya yeroo gaariitti oomishiisuu dandeenye yeroo gabaatti irratti immoo gabaa gaarii gadi baanee gabaayeffachuu gabaa keenya to'achuu ni dandeenya jechaadha. Kanaan wal qabatee carraa dhumtummaa irratti hundaa'ee dargaggeessi baay'een isaa miseensummaa akka ta'uu isaatitti dhiyeessi irratti yoo hojjete roota kan horsiisu horsiisee lukkuus kan horsiisu horsiisee killeerree kan oomishee qulqullina isaa kan eeggateetiin gatii madaalawaadhaan yoo dhiyeessuu danda'an nus haala saniitiin Pirinsipilii waldaalee hojii gamtaa 985 muraa 2009 kaawwata kaawwameetiin hojii keenya fi imaanaa keenya dirqama keenya baanee mirga keenya gaafachuu kan ibsu achirratti waan ta'eef bifa saniitiin itti deemna jechaadha. Kanaafuu hanga danda'ama ta'een labsicha kabajuun hojii kabajuun magaala irratti mirga miseensotaa kabajuu mirga waldichaa kabajuu dirqama waldichaa eeguu dirqama miseensotaa baasisuu irratti leenjii irratti hundaa'ee bilchinaan hubannoodhaan deemuun dirqama ta'a jechaadha. Hubannoon hin deemne taanaan cal jenneetuma miilaan deemuu filachuun murteessaadha jechaadha. Namni miilaan deeme bakka garaasaa hin ga'a. Namni miilaan deemu garuu hin gufataa yookaan hin kufaa yookaan hin dadhabaa lafa dha'aa hin taa'a bakka yaade oduu hin ga'iin hafaa jechaadha. Nus akkuma san miilaan deemuu dhiisnee miilaan deemnetti saffisaan bakka guddinaa ga'uutti jirra jechaadha. Kanaaf dargaggeessi hunduu kutannoodhaan hojjechuutti jira. Hojii keenyatti gallee
hojjechuun dirqama kan waloo keenya ta'a jechaadha. Qaala'insa gabaa tasgabbeessuu irratti dargaggeessi keenya martuu isaatiyyuu akka dargaggummaa keenyatti hunduu hojii jaalataadha. Akka waliigalaatti hojjetaa 192 qabna. Hojjetaa 192 keessa hojjetaa 37 mooraa kana keessatti qofa argama jechaadha. Mooraa kana keessa qofatti hojjetaa 37 argama. Hojjetaa 37 kuniyyuu kun hojii kiyya miti kan jedhu hin jiru jechaadha. Hunduu waluma qixa gadis bu'ee olis ba'ee hunda isaatiyyuu waluma qixa hojjeta. Ramaddiin ni eeggatu. Amma itti manitti ni eeggatu. Itti agarsiista malee itti niitu. Itti himta malee itti niitu. Itti agarsiista malee hin qo'achiistu. Kanaafuu sirriitti of danda'anii deemu waan ta'eef aga danda'ama ta'een qaala'insa gabaa irratti hunduu hiree mataa keenyaa baanee dhibba keessaa parsantii 40 isaa ta'u parsantii 25 isaa taatu gahee mataa keenyaa bahuudha anurraa eegamuyyuu garuu nuti sirriitti ol fuune gahee leencaa qabachuudhaan sadarkaa magaalaa Finfinneetti gahee leencaa qaala'insa gabaa nutu qabatee jira jechuun hin danda'ama. Dhibba keessaa parsantii 50 qabannee yeroo ammaa kanatti sirriitti hojjechaa jirra jechuun hin danda'ama jechaadha. Hunduu dhufee gammadee deema taanaan imaamilli gammadee deeme taanaan imaamilli waan dhufeef san argatee deeme taanaan qaala'insa gabaa dhibba keessaa parsantii 50 fi sanii ol to'annoo jala akka oolchinetti of laalla jechaadha. Tilmaama immoo imaamillis akkasumatti yaadan mul'atti laachaa jira waan ta'eef kuni humna keenyaaf mootiveeshinii yookaan kaka'umsa boruutiif nuuf dhumee kan beenzila nu ta'e tokko fuulduratti nu oofu malee handuubatti nu deebisu miti. Kanaaf qaala'insa gabaa kara hundaanuu kana wajjin wal qabachiisnee qaala'insa gabaatiin wal qabachiisnee miseensonni keenya martuu isaatiyyuu magaalaa Finfinnee keessa kan jiran kolaatiraala biraa oduu hin barbaachisin sartifikeettii harkaa qaban sartifikeettii isaanii fidanii asitti qabsiisanii lukkuu teellee akkasumas hoolaa kara waan barbaadan fayyadamuu hin danda'u jechaadha. Kana hojjennu warreen tanaan dura kireeditii ofirraa qaban oduu hin ta'in warri kireeditii hin qabne warri tanaan dura kireeditii ofirraa qabanis yoo ta'e waan tanaan dura ofirraa kaffalan san kireelaansii fidanii dhufanii kan baankiidha. Kanaaf isaniitiin nu biraa waan fayyadamuu qaban fayyadamuu ni danda'u jechaadha. Gama biraatiin deelverii gochaa jirra jechaadha. Bakka jirutti sapiraayiz gochaa jirra. Sapiraayizingis biyya alaa warri jiran alarraa yoo ordera qabsiisanii karaa wasaappiitiin yoo ergan nutis bifuma saniitiin paakeejii walakkaaf paakeejii guutuu jennee kan ramanneen jira. Bifa saniitiin kallattii fuunee geechinee paakeejii walakkaan 17,000dha. Paakeejii guutuun 28,000tiin paakeejii guutuu paakeejii walakkaa 17,000 isa san oonu ajajan paakeejii walakkaaf isaa ta'u paakeejii guutuudhaafis fuunee geejjiba mataa keenyatiin iddoo jiranitti geessinee sapiraayiz gochuun gammachiisnee gammachuu isaanii san waliin qoodachuun kan waloo keenya ta'a. Kanaaf dirqama kooperaatiivii bahuu qabu ol akka intarnaashinaal kooperaatiiv soosaayiti pireezempiliidhaan hordofaa jiru fakkeenyummaa Afrikaa keessatti fakkeenyummaa nurraa fudhatanii amma garuu adda duree warra ta'an fakkeenyummaa waldaa Kochaakoo jedhamu waldaa Kochaakoo Keeniyaa keessatti argamu liigii hojii gamtaa Kochaakoo irraa yaan fudhatnee jirru. Kanaaf yeroo dhiyoottis qaamaan bira geenye dabalatammoo waan galtee nuuf ta'u fidannee akka dhufnuuf qophii jirra. Isarrattis isinis akka nufaana akka hirmaannaa gootaniif itti yaadaa jirra waan ta'eef miidiyaan keenya kan jennee fudhannu warreen miidiyooleen keenya jennee kan itti fayyadamaa jirrus ijoolleen warreen miidiyaa irratti hojjechaa jiran hundasaniitiyyuu kiyyummaadhaan hojjechuu qabna waan ta'eef akka dargaggummaa keenyatti gahee mataa keenya bahuudhaaf of qopheessinee yoo socho'an miti Itoophiyaa Afrikaa jijjiiruu dandeenya jechuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf qaala'insa gabaatiin wal qabatee yeroo marasaa boo'uu oduu hin ta'in yeroo ammaa kanatti boochisuudha. Diina qaala'insaa boochisuudha malee amma booda boo'aa jiraachuun gaddaa jiraachuun hin ta'u jechaadha. Maaliif jennaan gadi boocha taanaan gadi malee ol deebi'uun hin jiraatu. Ol gammadda taanaan yeroo marasaa gammachuudhumaan guutamta waan ta'eef bifa saniitiin of taanee deemnaa ofitti amanamtummaan socho'aa jirra waan ta'eef haalli nageenya biyyattii keenya qofti nagaa ta'uu qaba jennee amanna malee qaala'insi nagaa gabaadhaa to'atamee jira jechaadha dhibba keessaa dhibba.